duraan dursee akka hunda dandeenyu nu godhee kana siin nu ga'e Waaqayyoo haadha isaa wajjiniin haa galatoomu jedha. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa maal hojjete kan jedhuu fi gurra isin buusufanii isinis nu hordofa. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa piroojeektii hojjetu keessaa tokko dhiyeessii dhugaatii bishaan qulqulluuti. Dhiyeessii dhugaatii bishaan qulqulluu kana godina Booranaa uummata sababa hongeetiin miidhamaniif boordii waliin mari'annee edda murteessinee booda qarshiin faawundeeshiniin qabu miliyoona 2 qofa waan ta'eef ka'umsaaf akka itti hojjechuu qabnu murteessinee wantoota barbaachisu guuttatee edda xumuree booda dhaabbata Diriil Maasterii jedhamu wajjiniin walii galtee mallatteessinee walarkaa fuudhinsa gochuudhaaf gara Booranaatti imala goonee jechuudha. Simannaan isaan naa godhan ajaa'iba ture aniyyuu baay'ee rifadhe garuu gaafa achi deemnu namoota hedduutu bahee nu simatee bulchaan godina Booranaa irraa dhufanii turanii hojjettoonni biiroo bishaanii fi enerjii godina Booranaa irraa dhufanii turanii baay'een rifadhees baay'een gammadees maaliif bakka deemu hundatti aceekoon argaa waan ta'eef baay'een gammade. Godina Booranaa namiyoo iddoo addaa bokkuu Lubooma jedhamutti horsee bultoota hongeen miidhamanii fi faawundeeshinii artist Hacaaluu Hundeessaa bolbisaanii birrii miliyoona 14 qochisiisuu fi haati warra Hacaaluu adde Faantuu Damise habuura haawuni hojii laayyuu eegalchite. Torban saatti dhaabbanni Diriil Maasterii meeshaa isaa galchee hojii kana calqabee guyyaa 5ffaa saatti dhaabbanni Diriil Maasterii bishaan argatee gaafa bishaan argame jedhamu gammachuun keenya baay'ee guddaa ture. Aceen keenya bakka inni ijjate hundumtuu waan gaarii waan ta'eef waan gaariidhaan waan milkiidhaan milkoofne bishaan kana otoo hojjechaa jirru dabalataan yogguu walarkaa fuudhinsa gochuudhaaf deemnu naannoo Dubluqitti uummata hedduutu lafa sanarratti diriiree jira ture. Dabalataan bishaan akka hojjetamuu fi dhaabbata Diriil Maasterii wajjiniin walitti dubbannee piroojeektii lammaffaa qabannee haala gaariidhaan xumuree bahe. Qotiinsi boollaa xumurame booda gara siviil workii yookaan immoo ijaarsaatti obbo Jaarsoo Allaakee turanii isaanis haala gaariidhaan haala bareedaadhaan hojii sana hojjetanii calqabanii hanga xumuraatti kan ji'oota hedduu nutti fudhatu ji'a xiqqoo keessatti xumuranii piroojeektii sana galmaan nu gahanii jechuudha. Piroojeektiin kun namoota 52,000 ol kan ta'aniif kan gargaarudha. Piroojeektiin kun egaa hojjetamee qotiisa irraa calqabee sarara diriirsuutti dabalatee taankarii bishaanii meetir kiubii 100 kan hojjetame boonoo bokkuu Lugoomaatti qofa 3dha Dubluqitti 2dha kan horiin irree itti dhugan kan horii kophaatti kan ri'ootaa fi hoolotaa kophaatti kan jiranidha. Neetworkiinsa walumaa galatti kiiloomeetira 7dha. Hojii kana egaa hojjannee xumuruudhaaf karoora kan qabanne waggaa tokkoof ture. Garuu hojiin kun kan xumurame hojichi kan jalqabe ji'a 5 ta'e hojiin isaan qofti kan hojjetamee xumurame ji'a 3 keessatti xumurame yoo ta'u eebbasaa amma eebbisiisnee maal jennutti ji'a 5 nutti fudhate jechuudha. Egaa namoonni baay'een irratti hirmaatanii hojiin hojjannee kan agarsiisu viidiyoo xiqqoo qabna isinis nu hirmaadha.
Ebbisi sudah firot muras ninna nuafu galana nu tayechu acen galana mo galana mit boraile nami sen anjir wanjir fakada era miti Walumaa galatti piroojeektiin kun calqabamee hanga xumuramutti warri waliin turtan warroonni mucinaa dhaabbatan Kumalaa Cimsaa Biiroo Bishaanii fi Enerjii Oromiyaa Diriil Maaster Biiroo Bishaanii fi Enerjii Godina Booranaa Obbo Jaarsoo Allaakee kontiraaktara keenya hiriyoota acee artistoota ummanni Godina Booranaa Ayyuliin Abbooliin akkasumas daa'imman qeerroo fi qarreen yaadaan humnaan qabeenyaan nu gargaartan abbootiin qabeenyaa warri isinii fi nuti wal beeknu aceen isin beeku akkasumas hundi keessan yaadaan illee taatanii uummata Oromoo hundi kan gammachuun keenya gammachuu keessan jettan hundi keessan iyyuu maqaa faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin maqaa uummata Booranaatiin hedduu galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada seenaa rirmiyaatu.
jecha Haacaaluu Hundeessaati. Galatooma. Shirani isa do orsisani akka sirraacitu fi yaadani mal godhen an sirraaci